عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماها كفوني هردفتو في كوجمتو تسني موتي جرجت نجي كيسني الحمد لله قالت ربي نجاكو تجت الآني الحمد لله نسنين جا هردفتو دكية هرجت لا قوس بريد شيء تنجت لا سنيك أبدي في نسنين جا هردفتو في كوجمتو دكية أكسني سنين جا هردفتو في كوجمتو دكية وانو جت لا maali isin jechu barbaada siitan jechuudha. Hundi keenya jechuudha barumsa baradhaa isin jechu barbaada jechuudha. Haasa'uudhaan duratti illee jechuudha barumsa baradhaa isin jaa haasa'uudhaan dura fakkeenyaaf jechuudha namni tokko yaada tokko kennatuudhaan dura barumsa itti qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Waan tokko irratti jechuudha barumsa qabaachuu qabdaati jechuudha. Kanaafuu jechuudha barumsa baradhaa isiniin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya barumsi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Barumsa idileetillee jechuudha barachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaa kanaan barumsa idileetu jechuudha barachuu dandeessanii jechuudha. Amma maaliif akka gizee duraanitii miti jechuudha. Wanti hunduu sirraa'ee jira alhamdulillah galata rabbi jechuudha. Waan barbaade hundaa jechuudha argatuu dandeessaa jechuudha. Kanaafuu barumsa idileetillee jechuudha baratuu dandeessanii dammoo jechuudha ka amantii sirriitti baratuu dandeessanii jechuudha. Keessa jechuudha barumsa amantii sirriitti baradhaa jechuudha. Sirriitti jennaan sirriitti jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf keessattuu jechuudha dubartoonni gahee guddaa kan taphatu jechuudha. Doktorri jechuudha dubartiidha jechuudha. Doktorri mana keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf ilmoo keessan tokko jechuudha isin jechuudha kan barsiisuu danda'u. Fakkeenyaaf ilmoo jechuudha abbaa sheekaa jechuudha haati garuu jechuudha yoo qaraatii kan hin dandeenye taate jechuudha yoo qubee waan takka irraa hin beekne taate jechuudha ijoollee sun jechuudha waan dandeessu jechuudha. Maaliif abbaan jechuudha deemee ijoollee ormaa barsiisaa olee galgala galaa jechuudha dadhabee. Kanaafuu doktorri jechuudha haadha manaati jechuudha kan ijoollee ofii barsiifattu jechuudha. Kanaafuuyyuu namni barumsa qabu immoo jechuudha waan hundumarrattu jechuudha baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf ati yoo ilmoo ta'e jechuudha barsiifatte ilmoon ta'etillee akkasuma jechuudha gaafa haadha manaa taate akkasuma jechuudha ilmoo ofii barsiifatti jechuudha. Kanaafuu jechuudha barumsa sirriitti baradhaa isin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya namni barumsa hin baranne jechuudha jaamadha jechuudha. Jaama jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha namni tokko maal jedha beeytanii warri durii jechuudha warri durii gawwaadha warri durii humaan beekuu jedhan jechuudha. Wallaahi akka nama gizee ammaa kana gawwaan hin jiru jechuudha. Akka nama gizee ammaa kana gawwaan hin jiru jechuudha isinitti himaa sirriitti jechuudha. Nama gizee ammaatituyyuu gawwaadha malee jechuudha namni gizee duraanii gawwaa hara jechuudha. Maskootii hababaatirraan isinitti taasa'aa jira. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyya jechuudha. Warri duraanii jechuudha waa beekaa jechuudha. Sirriitti waa beekaa jechuudha. Nuti har'a uummata akkaayyuu hin beeknu jechuudha. Isinii galee kanaafuu jechuudha waa baratuun barbaachisaadhaan isiniin jedha. Uummanni keenya jechuudha zim jedheetoo waanuma argi jechuudha. Waanuma argetu mataa isii zoorsaa jechuudha. Waanuma arge jechuudha. Kijiballee jechuudha namni gizee ammaa kana kijiballee walitti cambeetuma fidaa jechuudha. Kanaafuu waan akkana kanarraa of eeggadhaan isiniin jedha. Dammoo jechuudha barumsi keessan sirriitti jabeessati baradhaa jechuudha. Akkasiin isiniin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jechuudha. Akkasii jechuudha namni barumsa qabu badee hin badu jechuudha. Namni barumsa qabu jechuudha jaamaa hin jedhamu jechuudha. Iji isaa banaadha jechuudha. Fakkeenyaaf namni jechuudha waa barate tokko barumsa qabu tokko jechuudha yoo afaaniin waan tokko haasa'uu dadhabe jechuudha barreeffamaan namaa walii galuu danda'a jechuudha. Innaa kanaafuyyuu baradhaa isiniin jedha barumsi baay'ee gaariidhaan isiniin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasii innaa jechuudha. Amma jechuudha wanti baay'ee na aarse jechuudha haasa'uun dhufe jechuudha. Maalidha beektanii haati jechuudha haati haraqee dhugdee jechuudha haraqeedhaan jechuudha ilmoo ofii gurguratti jechuudha. Garuu wanti kun jechuun wanti sooshaal miidiyaa kun kijiballee ta'uu danda'a hin beekamu. Garuu ka dhugaatillee jiraatu danda'a akka kijibaatillee jechuudha jiraatu danda'a hin beekamu jechuudha gizee ammaa kana keessa. Innaa maaliif sooshaal miidiyaa guddifachuudhaafillee namni waan hin hojjenne hin qabu waan ta'eef jechuudha. Innaa duraan jechuudha maalidha duraanii waa'ee jaarsaaf jaartii maalii kanarratti hojjetanii jechuudha. Amma immoo karaa harree deebi'anii jechuudha hundi isaaniitu akka jiru. Kanarratti kijiba ta'uun baay'ee beeksisaa jechuudha. Maaliif warri sooshaal miidiyaa jechuudha onlaayinii Itoophiyaadhaan dalagan jechuudha akka jiruun jechuudha harree
maali kanatti deebi'an amma immoo jechuudha kijibaa jechuudha geeru haa ta'uutii tokko tokko dhugaan jiraatu danda'a jechuudha beekamu isin hin jaa hordoftoota kiyya wanta baay'ee kan nagarrami jechuudha haati jechuudha intala ofii kadhalte jechuudha ilmoo ofii namichi jechuudha obboleessi ishiidha sanuu bara obboleecha ishiiti bara sanuu obboleecha ishiiti jechuudha akka amantii kiristaanatitti islaamatillee haraama maali kun haraama jechuudha haraama guddaadha jechuudha obboleetti intala obboleetti ofii wajjin hin ciisu jechuun badaan kabbaadina hin ta'u jechuudha akka amantiitti illee eeyyamu jechuudha kun amantii makam irrattuyyuu innaa jechuudha obboleessa haadha wajjin hin jechuudha akka ishiin ciiftu giddaa jedhaan jechuudha birri nyaatte jechuudha namicharraa birri fudhattee akka ishiin jechuudha ciistu gootee jechuudha innaa wanti kun jechuudha sirrii miti jechuudha walumaa galatti maaliif hin beekan haadha taatee haadha akkana hin beeku jechuudha haati gizee ammaa kanaa kalees nama keessaa baafatti hin beeku akkas jechuudha hordoftoota keenya haati gizee ammaa kanaa kalee nama keessaa baafatte haati gizee ammaa kanaa akkana haati gizee ammaa kanaa ilmoo gurguratti waan akkanaa kanatu jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa jira jechuudha wallaahi jechuudha wanta akkanaa kun yoo dhugaa kan ta'u ta'ee hin beekan jechuudha zabanii dhumaa sun dhufee jira jechuudha karaa rabbii keessanitti dhiyaadha warra akkanaa kanallee jechuudha du'aayii godhaa fi rabbi haa qajeelchu jechuudha haati ilmoo caalaa kan nama jaalatu qabdi natti fakkaatu ana akka kiyyatti jechuudha ilmooti osoon aliinuyyuu ani garaa keessattuu jaalataa jira jechuudha innaa kanaafuyyuu akkamitti haati waan akkanaa hojjettu hin beeku wallaahi baay'ee nama dhiban isin hin jaa hordoftoota kiyya innaa jechuudha haati waan akkanaa hojjechuun ishii wallaahi baay'ee nama dabbara yoo kadhu akkiiji dhuguma jedhe maaliin beekaan jechuudha beekamu baay'ee nama dabbaran isin hin jaa wanti sooshaal miidiyaa irratti ilaalaa jiran kuni jechuudha akkasiin isin hin jaa hordoftoota kiyya maraafiyyuu jechuudha kanarraa illee of oolchuudhaaf jechuudha kuni warra sammuu doomati waan ta'eef jechuudha doomadha kanaafiyyuu jechuudha warri beekumsa qabu namni barumsa qabu jechuudha wanta akkanaa kana hin hojjetu tureeyyuu jechuudha wanta akkanaa kan hin dalagu maaliif namni akkamitti jechuudha dhugaatii haraqee ganzabaaf jedhee ilmoo ofii akkamitti gurgurata akkamitti jechuudha sijjamare raasu jechuudha wallaahi hin beeku zabana tabalaashee ta'ee jira jechuudha ummanni kalaas yaane birriin tun jechuudha birriidhaaf jedhanii wanti goone tokko iyyuu hin jiru jechuudha addunyaa tanarra rabbillee jechuudha wanta kanaa kana hin jaalatu waan rabbi hin jaalanne hojjetaa jira waan ta'eef irraa gaafatamu jechuudha irraa gaafatamu rabbi naman dhiisu waan ta'eef hin gaafatamu irraa sirritti jechuudha san akkisiin isin hin jaa hordoftoota kiyya wallaahi jechuudha baay'ee of eeggadhaan isin hin jedha barumsa keessallee sirritti baradhaan isin hin jedha namni barumsa qabu waan akkanaan godhu doofatu waan akkanaa hojjetaa jechuudha oduu isinitti illee guddise doofatu wanta akkanaa kana dalagaa jechuudha kanaafiyyuu doofinnatii sanirraa bahuun barbaachisaadhaan isiniin jedha gizee ammaa kana keessatti barumsa feetan barachuu qabdu hin dandeessullee isiniin jedha akkasii jechuudha rabbii keessanillee sirriitti sodaadhaan isin jedha rabbii sirriitti sodaadhaan jechuudha namni sodaa rabbii qabu waan balleessu baay'ee waan balleessu waan ta'eef rabbii keessan sirriitti sodaadhaan jechuudha sirriitti addunyaan kan tuudha jechuudha addunyaan tun kan tuudha boruma tana gattanii biraa deemtan hanga addunyaa tanarra jirtanitti jechuudha waan gaarii dalagaa jechuudha waan gaarii dalagaa waan namaa hin barbaadinaa waan namaa if fudhatinaa kalaas yaane wanta namaa fudhachuun xuruu miti jechuudha gaarii miti jechuudha keessan manaa fuudhee badaa jechuudha kanaaf akkas isiniin jedha du'aayii godhaayii waan xiqqishoo rabbiin jechuudha guddaa namaa gochuu danda'a akkasii jechuudha waan hamaa waan badaa rabbiin hin jaalannerraa